Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaan Today irraa oduu isaa kanaaf qindeeffanne qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu isaa kanaas kan isinitti himu Arrees Mahammadeen. Guyyaa har'aa Jaalabdii Raggaasaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Haa ta'u malee abbaan alangaa ragaa baattota fidee hin dhufne waan jedheef beellamni jaraa guyyaa boruutti darbuun isaa dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka itti isinii dhiyeessina. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argamu ilaaluuf guyyaa har'aa dhaddacha taa'een sababa abbaan alangaa ragaa hin dhiyeeffanneef yeroo dabalataa amajjii 25 yookaan guyyaa borii waaree boodatti beellama haaraa qabachiisee abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Misgaanaw himaniitu jiru. Manni murtichaa dhaddacha guyyaa har'aa taa'een galmee hidhamtoota kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman yeroo ilaaletti guyyaa har'aa ragaa abbaa alangaa dhiyeeffachuuf qophaa'aa ta'uu abbaan alangaa sababa yeroo tuunatti xiqqaate jechuun ragaa dhiyeeffachuu akka hin dandeenye himeeti jira. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun garuu hidhamtoonni kun waggaa 2 oliif mana murtii deddeebi'aa jiraachuu yaaddessuun waggoota 2 keessatti himata banameef abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuu dadhabuun isaa himatichi ragaa kan hin qabne ta'uu waan agarsiisuuf manni murtii himaticha kana addaan kutachiisuu gaafatanii turuu isaanii obbo Misgaanaawwan dubbataniitu jiru. Manni murtichaa murtii osoo hin dabarsin yaada hirmaattotaa fi abbootii alangaa bitaa mirga dhaggeeffateen himannaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti yeroo ammaa kana banamee jiru himata waggaa 2 dura abbaa alangaa ittiin isaan himatee dhumarra addaan kutuun bilisa gad lakkisee turuun isaa kan deebisanii itti banan ta'uu Koloneel Gammachuun dubbii dhaddacha kanarratti dubbatanii himaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhaddacha kanarratti yaada kennaniin waggoota dura yeroo Koloneel Gammachuu mana hidhaa turan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara waajjira ofiitti isaan waamuun naa waliin hojjedhu badhaadhinatti makami jechuun affeerraa taasisanii fi jennaan mootummaa waliin hojjechuuf akka fedhii hin qabne itti manii akka turan manni murtichaa yaadachiisuun yeroo ammaa kanas ani yakka dalagee osoo hin taane qabsoo saba kiyyaatiif waan cicheeffan aarsaa kaffalaa jira. Manni murtii yoo dhuguma haqa argamsiisuuf as dhaabbate ta'ee yookaan furmaata argamsiisuu nuuf furu yoo argamsiisuu dadhabe ammoo murtii siyaasaa keessa galuu akka hin dandeenye beekuun nu hidhamtoota siyaasaas ta'e abukaatoowwan akkasumas ammoo abbootiin alangaa dirqamni waan hin fakkaanne fakkeessanii kanaas joorsuu dhiisuu isaaf wayya jechuudhaan dhaddacha kanarra gubbaatti dubbataniitu jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo ammaa kana haala hedduu ulfaataa keessa jiraachuu himanii yakkamtoota ajjeechaa fi saamichaa hidhaman gidduutti doorsifamaa arrabsamaa akka hidhamanii jiranis manni murtii kanatti himaniitu jiru. Halkan hirriba malee of eegaa bula jechuun haala keessa jiran dhaddachaaf ibsaniitu jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhamtoota siyaasaa waliin himatamee kan mana hidhaa Qilintoo jiran gidduutti baafamee mana hidhaa Qaallitti bakka namoota yakka ajjeechaa raawwatanii hidhamanii jiran gidduutti hidhamuun isaa lubbuu isaaf sodaachisaa ta'uu mana murtiitti himuudhaan ani aarsaa barbaachisu Oromoof kaffaluuf qophaa'aadha. Bilisummaa saba kiyyaaf waan lubbuu kiyyaa oliif utuun qabaadheyyuu nin kennaa garuu gochaa anarratti raawwatamaa jiru balaaleffachuuf hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti dararaa jiru. Sagalee fi watwaannaan uummataa fi hayyoota keenya yoo dhagaameef manni murtistaas taate uumamuuf adeemu hubachuudhaan hatattamaan yoo murtii haqaa laate gaariidha jechuun arra deddeebiin mana murtichaatti dubbataniitu jiru. Hidhamtoonni Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin galmee tokko jiranis dhimma Koloneel Gammachuu qofarratti isaan irraa adda baafamee hidhamee jiru hedduu akka isaan yaaddessu dhaddacha gubbaatti himuun kanaan dura nama Gaaddisaa Nagaasaa jedhamu akkuma Koloneel Gammachuu kanatti nu gidduudhaa qofatti fuudhamuun ji'oota muraasaa booda ajjeefamuu isaa dhageenye dhimma Koloneel Gammachuu hedduu nu yaaddesse jechuun mana murtichaatti gaafataniitu jiru. Gareen abukaatoo hidhamtoota siyaasaa yaaduma wal fakkaataa kaasuudhaan manni murtichaa murtii haqaa akka laatu gaafataniin manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa dubbii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffatee booda amajjii 25 waaree boodatti bulchiinsi mana hidhaa Qilintoo sababa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabarsee mana hidhaa Qaallittiitti kenne ragaa barreeffamaatiin akka dhiyeessu akkasumas abbaan alangaa yoo ragaa dhiyeeffachuu danda'e guyyaa jedhame kanatti ragaa akka dhiyeeffatu ajaja dabarsuun beellama har'aa guyyaa boriitti dabarseeti jira. Lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa guyyaa 5ffaa fi haala har'aa mana hidhaa Qaallittiitti jiru yaaddessaa ta'uun isaa dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Falmataa Mahammad waan qindeeffate qaba akka itti isinii dhiyeessa.
har'a ganama maatiin manguddootnii fi abbootiin amantaa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee haala hidhamtoonni siyaasaa lagannaa jiraniin keessa jiran ilaaluuf Qaallittiin argamanii turan. Haa ta'u malee manni hidhaa Qaallittii ol isaan galchuu didee abbootiin amantii sadarkaa Oromiyaatti jiran haala jiruu tasgabbeessuuf jecha warra mana hidhaa kadhatanii namoonni muraasni ol seenuu kan danda'an ta'us Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa sababa lagannaa nyaataan dadhabanii bakka ciisan gadi bahanii isaan dubbisuu hin dandeenye. Kanumaan abbootiin amantii haala hidhamtoonni kun keessa jiran osoo hin argin deebi'uuf dirqamanii jiru. Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsuddin Xaafii hidhamtoonni siyaasaa biroo Qaallittii jiran Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka balfamaa amma jiru gara fooyyee qabutti akka jijjiiramu haalli qabiinsa maatii hidhamtootaa akka fooyya'u gaafachuuf lagannaa nyaataa erga eegalanii har'a guyyaa 5ffaa jedhan. Sheekotii fi jaarsoliin muraasni ol seenuuf hiree argatan Jawaar fa'aa nyaata akka nyaataniif dhaamsa itti erguun kadhachaa turanis hidhamtoota siyaasaa kunniin garuu hanga sa'a kanatti nyaachuu didanii jiru. Karaa Hamzaatiin dhaamsa erganii nuti garaa keenya guuttachuuf miti kan qabsoofne kaayyoo keenya irratti du'uufillee kutannee jirra nuuf yaadinaa dhaamsa jedhu dabarsan. Hamzaan akkuma kutaa isaatti ol deebi'een booda akka gaggabee Shamsuddin hime jira. Dhaamsi nuti ummata Oromoof warra mootummaa keessa jiruufis dabalataan qabnu hoggantoota qaqqaalii hidhatti dararamaa jiran kanaaf osoo yeroon hin dabarre osoo gaabbiif hin saaxilamne dafnee akka dhaqqabnuuf jenna. Balaa guddaan gama kanaan biyyattii qabachuuf deemu hambisuuf yeroodhaan akka furmaatni godhamu dhaaman. Hidhamtoota siyaasaa hundi isaanii hiikamanii qaama furmaataa rakkoo biyyaa kanaa gaagaa jiru akka taasifaman biyyattii dadanqama siyaasaa, kufaatii diinagdee fi dadanqama hawaasaa keessaa bayyanachiisuun hoggantoota amma aangorra jiran qofaan akka hin danda'amne hubatamee tokkummaa qofaan keessaa bahuuf akka hojjetamuu qabus dhaamanii jiru. Dararaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo daran hammaachaa dhufuun yaaddessaadha jedha Koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isinii dhiyeessina. Dararaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo daran hammaachaa dhufuun yaaddessaadha jedha Koreen hidhamtoota siyaasaa Oromoo. Koreen hidhamtoota siyaasaa Oromoo gurraandhala takka bara 2021 uummatni Oromoo erga kolonii Abashaa jala galee as acuuccaa cunqursaa saamicha qofa osoo hin taane duguggaan sanyii irratti raawwatamaa turuu galmeen seenaa lafa kaa'a. Sirna gama hundaan Oromoo dhabamsiisee dachee isaarraa dhuunfatuuf wal furaa ture kana sabni Oromoo bifa bittinnaanis ta'u ofirraa qolataa turuu fi takkaallee diinaaf tole jedhee gabrummaa ofitti fudhatee halagaa jalatti hin bulin dhalachuun adda bilisummaa Oromoo ABO'n qaqqabee jira. Abbootiin irree olaantummaa saba tokkoo jiraachisuuf dhamaa har'a gahan sabboontota saba isaaniif falman Jeneraal Taaddasaa Birruurraa gaweellisaa gooticha artista Haacaaluu Hundeessaa qaroo sabaa dhabamsiisaa biyya Oromoo dhuunfatu irratti hojjetaa har'a gahaniiru. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n qabsoo Oromoo ittichuudhaan tokkummaa isaa ummatichi jabeeffatee akka falmatu qofa osoo hin ta'in sabboonummaa fiixee xumuraa irraan gahuuf dhaloota qabsoo abbootii isaanii xumuraa itti godhan miiloonotaan oomisheeti jira. Jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo addatti ABO'n qabsoo karaa nagaa jedhame sana fudhatee hogganni isaa biyyatti seenee qabsoo karaa nagaa gaggeessuu qofa osoo hin taane boordii biyyoolessaa Itoophiyaa irratti galmaa'ee socho'aa ture jira. Kana keessatti nagaan kun boora'ee hogganoonni, qondaalonni, miseensonnii fi deeggartoonni kumaataman mana hidhaatti naqamanii dararamaa jiraachuun Koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo sodaa keessaa waan galcheef ibsa kana baasuun dirqameeti jira. Hidhamuu qofa osoo hin taane mirgi dhala namummaa isaanii mulluqame miidhaan qaamaa fi qalbii irra gahuu bakka bakkatti oofuu fi kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dukkanaa iddoo itti Jeneraal Tasfaa'uun Camadaa galaafatametti hidhamuun ammoo daranuu yaaddesseera jedha. Koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa Qaallittii taasisaa jiraniif murni mootummaa jedhee of waamu kun gaafii hidhamtoonni siyaasaa gaafataniif deebii quubsaa akka kennuu qabu gaafata. Kana ta'uu baannaan gaagama hidhamtoota mudatuuf itti gaafatamaa kan fudhatu murna mootummaa PP ta'uu gadi jabeessinee hubachiifna. Kanneen akka Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa dhukkuboota garaa garaan utuu hubamaa jiranii
mana yaalaa geessuu diduun murni mootummaa kun lubbuu isaanii gaagaamaaf waan geessisaa jiruuf gochaa abaaramaa kanarraa of qusatee akka yaalchisu akeekkachiifna. Karaa biraan hidhamtoota siyaasaa manni murtii akka gadhiifaman ajaje poolisiin mana hidhaatti ittisaa jiru kanneen akka Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennisaa Ayyaanaa, Jaal Amaan Fillee fi Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa fi kanneen biroo hatattamaan akka gadhiisan koreen hidhamtoota siyaasaa Oromoo jabeessee gaafata. Koree deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo gurraandhala tokko bara 2021 Oromiyaa Finfinnee. Guyyaa kaleessaa galgala magaalaa Finfinnee keessatti balaan ibiddaa hamaa fi saamicha hamaa keessa buluunis dhagahamee jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Falmataa Mahammad waan qindeeffate qaba. Akkattaa nutti isinii dhiyeessa. Kaleessa galgala magaalaan Finfinnee balaa ibiddaa hamaa fi saamicha keessa bulte. Balaan ibiddaa kun giddugala gabaa lamaa irratti kan raawwate yoo ta'u, isaanis Kolfee Axanaa Taraa fi Gullallee Fooyitaa bakka jedhamutti. Balaa kanaan qabeenyi miliyoonota hedduutti tilmaamamu kan bade yoo ta'u, saamicha guddaanis raawwatamaniiru jedhan. Keessattuu halkan tokkotti balaan ibiddaa hangana gahu raawwachuu fi saamicha hammaachuun bulchiinsa magaalattii rifaatu guddaa keessa buuseera. Dhimmichis balaa akka tasaa otoo hin taane kaayyoo siyaasaa of duubaa qabaachuun qorannoo bal'aa gaggeessuuf dhama'aa jiran. Yeroo ammaa sababa hojii dhabummaa fi qaala'insa jireenyaa magaalattii Finfinnee keessatti haalli nageenyaa yaachisaa fi sochiin diinagdee guddaa dadhabaa dhufuu beekamaadha jedhan. Uummatni Tigraay mirga ofiin of bulchuusaa qabatamaadhaan mirkaneeffachuudhaaf itti cichee waan qabsaa'eef lola irratti banameedha jedhu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Guutuu gabaasa kana akkattaa nutti isinii dhiyeessina. Uummatni Tigraay mirga ofiin of bulchuusaa qabatamaadhaan mirkaneeffachuudhaaf itti cichee waan qabsaa'eef lola irratti banameedha jedhu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Lola naannoo Tigraay keessatti ka'een sagaleen dhagahamee fi TV irraa yeroo dheeraadhaa fi kan badee ture amajjii 30 bara 2021 lola sanaa duratti pirezidaantiin naannoo Tigraay kan ta'e Dabratsiyoon haasaa taasisee ture. Haasaan sun rakkoo uummanni Tigraay har'a keessa jiru dabalatee akkaataa lolichi itti gaggeeffame kan hammateedha. Haasaa isaatiin lola mootummaa afurii fi humnoonni adda addaa naannolee afuritti hirmaatanidha jechuun humni hedduun raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tumsuuf TPLF waraanuu ibse. Akka ibsa Dabratsiyoon kanaatti gargaarsa biyyoota afur irraa argateen mootummaan Itoophiyaa humna isaanii ol ta'uu fi humni keenya walgituu dadhabee yaada jedhu kaase. Furmaata lola kanaaf injifannoon TPLF argamsiisu yaada jechuuf ibsisa. Humni wal madaaluu dhabuu isaatiin yeroodhaaf olaantummaa lolaa waan argataniif madaallii kana jijjiiruudhaaf qabsoo qolachuu keenya cimsinee itti fufnee jira jechuudhaan ammallee waraanni dhaabbatee kan hin jirre ta'uu ibsaniitu jiru. Mootummaan Itoophiyaa lolichi injifannoon golabameera jechuun isaa tureera. Ibsi Dabratsiyoon garuu ammallee lola jiraachuu akka hubachiisu ture. Lola bara kanaan gatii guddaa kaffaluu TPLF kan ibsame yoo ta'u, kanneen miseensota hundeessitoota TPLF jedhaman waggoota 45 darban kan qabsaa'anii fi kan gaggeessan, kan lolchiisanii fi kan injifannoo hedduu argamsiisan maanguddoonnii fi qabsaa'onni buleeyyiin lola kanaan harka diinaatti nu jalaa miidhamaniiru, aarsaa guddaa kaffalaniiru, ammallee kaffalaa jiru. Aarsaa gootota kunneenii murannoo caalaa nu kana malee tasa qabsoo keenyarraa kan nu dhaabu hin ta'u jechuudhaan dhimma qabsaa'ota isaanii bara kana ajjeefamanis keessaa tuttuqaniitu jiru. Uummanni Tigraay qabsoo hiree mataa isaa ofii murteeffachuu taasisaa jiraachuu kan ibsee Dabratsiyoon uummanni Tigraay mirga ofiin of bulchuusaa qabatamaadhaan mirkaneeffachuudhaaf itti cichee waan qabsaa'eef lola irratti banameedha jedheeti jira. Ibsi Dr. Dabratsiyoon karaa miidiyaa Dimtsi Wayyaanee kenname kun mataa oduu miidiyaalee ta'uun afarfamaa jiraachuun isaa ni beekama. Oduu biyya alaatiin biyya Barmaatti bara 1991 badhaasa Noobeelii kan injifatte Aung San Suu Kyiin adaba hidhaan adabamuunis dhagahamee jira. Guutuu gabaasa kana akkattaa nutti isinii dhiyeessina. Bara 1991 badhaasa Noobeelii kan injifatte Aung San Suu Kyiin adaba hidhaa fudhatteetti jirti. Bara bulchiinsa isaaniitti yakka ajjeechaa musliimota irratti waan raawwataniif namni badhaasa Noobeelii nageenyaa fudhatan sun Suu Kyiin humna waraanaan hidhamaniiru. Bilisummaa Barmaaf nama falmaa ture Jeneraal Ungaasaan irraa kan dhalate San Suu Kyiin yakka waraanaan himatamuudhaan hidhamuun ishee mirkanaa'ee jira. Biyyi Miimaar maqaa garaa biraan Barmaa kan jedhamtu yoo ta'u, kolonii Ingiliz jala biyyoota turan keessaa ishee tokkodha.
Humni waraana Barmaa hooggantuu biyya isaanii Ayaan Saan Suu Kyi erga hidheen booda aangoo biyyattii dhuunfachuudhaan labsii yeroo muddamaa waggaa tokkoof turu labseeti jira. Kanaan filannoo millaana barrii sadaasaa keessa gaggeeffame irratti dhibdeen caasaa waraanaa fi caasaa bulchiinsaa gidduutti erga uumameen booda gaaga'ama bara bulchiinsa ishee keessaa namootni buqqaan miliyoona 70 ol gaheera jedhama. Fonqolcha taasifameen hooggantuun biyya sanii humna waraanaan erga to'atamte booda aangoo biyyattii hoogganaa waraanaa olaanaa kan ta'e Miinaa Yaang Hilaangitti dabarfamee kennameera. Tolegaa daawwattoota keenya oduunsaa kanaaf qindeeffanne qabannee isinii dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Hanga oduutti aanuun walitti deebinutti nagaan nuuf tura.